Waliyan ko rabbii itti amantanii jedha musliima kiristaana osoo hin jedhin namni afaan kiyya kana dhageettan viidiyoo kana diiwut sheer godhaati miidiyaa qabdan hundarratti poostii naa godha. Maanni beektanii shamarran biyya Arabaa keessatti heerumtanii osoo daa'iman arganii jaarsa keessan faana waggaa 4-5 kininiif marfee nyaatanii jiraattan. Ba'anii ijoollee meeqaa boo'anii kun of ajjeesuufillee lubbuu isaaniitti mi'ooftee waan meeqaa ta'aa jiran. Namni yoo kininiif marfee yeroo dheeraadhaaf nyaatee dhiira faana jiraatee daa'ima argachuu baate dhumarratti maaxanniin isa gingilchaa ta'a daa'ima qabachuu hin danda'u. Ji'a 2 ji'a 3 gennaan akka waan ulfooftee taate garaan isii irraa ba'a ulfisii hin qabatuufi. Kanaaf jennaaniin yoo heerumtanii jaarsa mana madaamiitii isin baasee mana isinii kireeffatee akkuma heerumtaniin daa'imman dhaltanii jiraattan kun akka hawwiif naasiriifa fakkeenya ijoollee baay'eetu jiru. Jaarsa akkasitti isin jiraachisuu argattan malee hin heerumina. Ufin kasaarsina. So ijoollee shamarranii numatu waliif ta'a. Warri dhiiraa xiqqimii isaaniitu jalaa bada waan ta'eef waan akkanarraa ba'anii hin dubbatan. Kanaaf jennaan ani waan dooktorii meeqaarraa dhagayeerraa waan shamarran meeqaa bahanii imimmaan jedhanii akkanatti bo'aa himanirraa waan argee waan ija kiyyaan arge waan dhagayeerraa isinitti himaa jira. Kanaaf jennaan yoo heerumtan nama mana madaamii keessaa isin baasee mana isinii kireeffatee ilmoo akkuma heerumtan saniin kan argattanii ilmoo keessan guddifattanii ilmoo keessan guddisaa isaallee nyaata hojjetaa mana keessan keessa kan teetta yoo ta'e malee dhiira isin fuudhu argitaniif itti heerumtanii waggaa 4-5 kininiif marfee nyaattanii faana jiraatina. Dhumarratti daa'ima hin argattan maaxaniin keessan gingilchaa ta'a inni bahee tabiraa fuudha isin xaarii keessanitti hin ooltan wayi firee takka argattaniitti ittiin gammaddan zarii hojjettanii lafatti haftan. Ani isinii dhaamee jira. Wallaahi la'aziim baay'ee garaan na gubate.